Savage! What a save! It's in! There's no offside flag! warra liigii Saudi Arabia hin beeknee fi achittiin taphanneetu sadarkaa kubbaa miilaa biyyattii xiqqeessu barbaada. Liigichi garuu akka addunyaatti sadarkaa amma shanaffaa keessa jira jechuun Cristiano Ronaldo ni morma. Kaleessa waancaa kilaboota addunyaa irratti injifannoon Al Hilal kilaba England Manchester City irratti gonfatee yaada Ronaldo jabeessa. Manchester City qofatu waltajjichaan taphoota ramaddii hunda injifate. Al Hilal lama qixa bahee tokko qofa injifachuun Real Madridin caalame lammaffaan marsaa mo'atanii darbuuf ga'e. Real Madrid wajjin qabxii qoddachuun dorgommii isaa kan eegale Al Hilal kaleessa Manchester City injifachuun nuusa xumuraaf darbe. Gareen Pep Guardiola Manchester City dhibbantaa 69 kubbaa to'achuun olaantummaa fudhate. Cityin yaalii goolii 30 yoo argatu Al Hilal 17 gara goolitti yaale. Gama kubbaa kallattii eeggate yaaluunis Manchester Cityin kubbaawwan 14 yoo yaalu Al Hilal yeroo ja'a qofaa kallattii eeggate. Citizen gama hundumaan olaantummaa fudhatus kubbaa ofirraa ittisuu irratti taphattoonni Al Hilal fooyyee qabu. Taphichaan Manchester Cityin goolii Silva galcheen 1-0 dursaa boqonnaaf bahe. Taphabarii kanatti taphatame kun bashannaan siisaa fi yaalii goolii baay'achuun hawwattummaas dabala. Simone Inzaagiin kan leenjoo Al Hilal taphattoota kubbaa miilaa Awurooppaan muuxannoo gabbifatan goolii eegaa Yaasiin Boonoo ittisa irratti Khalidou Koulibaly, Ruben fi Joao Cancelo, jidduu irratti Malcolm fi Sergi Milankovic-Savic, sarara fuulduraa irrattis Marcus Leonardo fa'aa of keessa qaba. Boqonnaa deebii taphichi eegalee daqiiqaa tokko hin caalle keessatti Al Hilal goolii Marcus Leonardo galcheen qixxaate. Daqiiqaa 52 irratti Malcolm goolii ittiin dursan galchuun morkii cimsate. Shaampiyooniin dorgommichaa Manchester City morkii cimsachuun goolii Erling Haaland galcheen qixxaachuun morkitti deebi'e. Haaland waltajjichaan goolii sadaffaa galchuusaatti. Morkii Manchester City fi Al Hilal daqiiqaa idilee 90 keessatti goolii 2-2 goolabame. Kan injifatu adda baasuuf daqiiqaa 30 dabalame. Khalidou Koulibaly Al Hilaliif goolii dursummaa qabachiiftu yoo galchuun Phil Foden goolii qixxeessituu Manchester Cityf galchuun falmichi 3-3 itti buufe. Marcus Ronaldoon ofiif goolii lammaffaa fi injifannoo kilaba isaa mirkaneessitee galchuun kilabiin Saudi Arabia Al Hilal goolii 4-3 Manchester City injifachuun walakkaa xumuraaf darbe. Goolii eegaan Al Hilal Yaasiin Boonoo yaalii goolii 10 taphattoota Manchester City jalaa qooluun injifannoo gareessaaf gumaache. Leenjisaan Al Hilal Simone Inzaagii garee cimaa kan akka Manchester City akka gaara dhiibuutti ulfaatu injifachuuf gahumsa addaa barbaachisaadha. Taphattoonni kiyyaa kanuma raawwatan jechuun taphattoota isaanii jaju. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola hojii nurraa hafee hin jiru. Haala gaariin taphannee jirra. Kan injifate Al Hilaliif ragaa bahuun yaada isaanii xumuran. But look at the space that's opened up here for Hercules! galcheen qixxaate. Daqiiqaa 52 irratti Malcolm goolii ittiin dursan galchuun morkii cimsate. Shaampiyooniin dorgommichaa Manchester City morkii cimsachuun goolii Erling Haaland galcheen qixxaachuun morkitti deebi'e. Haaland waltajjichaan goolii sadaffaa galchuusaati. Morkii Manchester City fi Al Hilal daqiiqaa idilee 90 keessatti goolii 2-2 goolabame. Kan injifatu adda baasuuf daqiiqaa 30 dabalame. Khalidou Koulibaly Al Hilaliif goolii dursummaa qabachiiftu yoo galchuun Phil Foden goolii qixxeessituu Manchester Cityf galchuun falmichi 3-3 itti buufe. Marcus Ronaldoon ofiif goolii lammaffaa fi injifannoo kilaba isaa mirkaneessitee galchuun kilabiin Saudi Arabia Al Hilal goolii 4-3 Manchester City injifachuun walakkaa xumuraaf darbe. Goolii eegaan Al Hilal Yaasiin Boonoo yaalii goolii 10 taphattoota Manchester City jalaa qooluun injifannoo gareessaaf gumaache. Leenjisaan Al Hilal Simone Inzaagii garee cimaa kan akka Manchester City akka gaara dhiibuutti ulfaatu injifachuuf gahumsa addaa barbaachisaadha. Taphattoonni kiyyaa kanuma raawwatan jechuun taphattoota isaanii jaju. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola hojii nurraa hafee hin jiru. Haala gaariin taphannee jirra. Kan injifate Al Hilaliif ragaa bahuun yaada isaanii xumuran. But look at the space that's opened up here for Hercules!
kaleessuma kilabiin Itilii Inter Milaan kilaba Biraazil Fulminaazeedhaan waltajjichaan goolii sadaffaa galchuusaati. Morkii Manchester City fi Al Hilal daqiiqaa idilee 90 keessatti goolii 2-2 goolabame. Kan injifatu adda baasuuf daqiiqaa 30 dabalame. Kaalidoo Kulibaalii Al Hilaliif goolii dursummaa qabachiiftu yoo galchuun Filfoodan goolii qixxeessituu Manchester Cityf galchuun falmichi 3-3 itti fufe. Marcos Ronaldoon ofiif goolii lammaffaa fi injifannoo kilaba isaa mirkaneessitee galchuun kilabiin Saudi Arabia Al Hilal goolii 4-3 Manchester City injifachuun walakkaa xumuraaf darbe. Goolii eegaan Al Hilal Yaasiin Boonoo yaalii goolii 10 taphattoota Manchester City jalaa qooluun injifannoo gareessaaf gumaache. Leenjisaan Al Hilal Simone Inzaghi garee cimaa kan akka Manchester City akka gaara dhiibuutti ulfaatu injifachuuf gahumsa addaa barbaachisaadha. Taphattoonni kiyyaa kanuma raawwatan jechuun taphattoota isaanii jaju. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola hojii nurraa hafee hin jiru. Haala gaariin taphannee jirra. Kan injifate Al Hilaliif ragaa bahuun yaada isaanii xumuran. But look at the space that's opened up here for Hercules! kaleessuma kilabiin Itilii Inter Milaan kilaba Biraazil Fulminaazeedhaan goolii 2-0 injifatamuun gaggeeffame. Taphataan buleeyyii Thiago Silva Fulminaazeen waltajjichaan seenaan yaadatamuuf akka barbaadu galamuu dorgommichaan dura dubbatee ture. Kaleessa Fulminaat goolii 2-2 goolabame. Kan injifatu adda baasuuf daqiiqaa 30 dabalame. Kaalidoo Kulibaalii Al Hilaliif goolii dursummaa qabachiiftu yoo galchuun Filfoodan goolii qixxeessituu Manchester Cityf galchuun falmichi 3-3 itti fufe. Marcos Ronaldoon ofiif goolii lammaffaa fi injifannoo kilaba isaa mirkaneessitee galchuun kilabiin Saudi Arabia Al Hilal goolii 4-3 Manchester City injifachuun walakkaa xumuraaf darbe. eegaan Al Hilal Yaasiin Boonoo yaalii goolii 10 taphattoota Manchester City jalaa qooluun injifannoo gareessaaf gumaache. Leenjisaan Al Hilal Simone Inzaghi garee cimaa kan akka Manchester City akka gaara dhiibuutti ulfaatu injifachuuf gahumsa addaa barbaachisaadha. Taphattoonni kiyyaa kanuma raawwatan jechuun taphattoota isaanii jaju. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola hojii nurraa hafee hin jiru. Haala gaariin taphannee jirra. Kan injifate Al Hilaliif ragaa bahuun yaada isaanii xumuran. But look at the space that's opened up here for Hercules! kaleessuma kilabiin Itilii Inter Milaan kilaba Biraazil Fulminaazeedhaan goolii 2-0 injifatamuun gaggeeffame. Taphataan buleeyyii Thiago Silva Fulminaazeen waltajjichaan seenaan yaadatamuuf akka barbaadu galamuu dorgommichaan dura dubbatee ture. Kaleessa Fulminaazeedhaan goolii lammii Argentinaa Jermeen Kaanoo taphichee galee daqiiqaa 3 irratti galcheen 1-0 dursaa boqonnaa bahe. Caalmaa taphaa kan qabu Inter Milaan qabxicha jijjiiruuf yaalii goolii taasisuu hin milkoofne. Sa'aan idilee xumuramee daqiiqaa dabalataa 3 irratti Hercules goolii lammaffaa injifannoo Fulminaazee mirkaneessee galchuun taphichi 2-0 xumurame. Goolii eegaan umurii waggaa 44 Fabio Division Lopez Marcia taphoota 508 irratti goolii osoo hin keessummeessin bahuun Riikoordii Addunyaa fooyyesse. Walumaa gala taphoota 1378 taphateera. Taphoota hedduu taphachuun galmee dinqisiisoo irratti kan qabame goolii eegaan Ingilaand Peter Shilton taphoota 1390 yoo ta'u, goolii eegaan Biraazil Fabio taphoota 12 hanqataa. Riikoordii kanas harkatti galfachuuf eeggama. Wancaa kilaboota addunyaa kanaan halkan kana sa'aatii 4 eegaluun Real Madrid Juventus wajjin gara bariitti Borussia Dortmund Montreal waliin ni taphatu. He now tries to get himself into the middle. Arsenal waggoota kurnan darban maallaqa taphattoota irraa argatuun gadi aanaa ta'uun qorannoon ifoomseera. Adeemsa kilaboonni galii isaanii ittiin maddisiisan irratti hundaa'uudhaan kan qoratu barruun transfer market kilaboota gurguddoo Awurooppaadhaa gurgurtaa taphattootaan galii olaanaa argatan jedhamaniin Arsenal sadarkaa 43ffaadhaa jedhe. Waggoota kurnan darban Premier League Englandin taphattoota gurguree maallaqa guddaa kan argate Chelsea yoo ta'u Euro biliyoona 1.4 argateera. Benfica, Juventus, Monaco, Barcelona, Ajax, Borussia Dortmund Euro biliyoona 1 ol argachuudhaan riikoordii qabataniiru. Manchester City waggoota kurnan darban taphattoota gurgure irraa Euro miliyoona 900 fi miliyoona 22 yoo argatu Awurooppaarraa sadarkaa 9ffaarra taa'eera. Kilabni London Arsenal ammoo waggoota kurnan darban taphattoota gurgure Euro miliyoona 400 miliyoona 65 qofa argachuudhaan
Sadarkaa Awurooppaatti 43ffaa Pirimeer Liigii Ingilaandiin ammoo sadarkaa 13ffaarra taa'eera. Kuni ammoo adeemsa zaggaanarsi taphattoota ittiin fayyadamu maallaqa guddaan bituudhaan alaa bu'aa argachuu irratti kan hin hojjetamne ta'uu mul'isa jedha qorannoon kuni. Arsenaal seenaa kilabichaatiin taphataan yuuroo miiliyoona 40 olitti gurgure hanga ammaatti hin jiru. Riikoordii kilabichaa kan ta'e Alex Oxlade-Chamberlain yoo ta'u yuuroo miiliyoona 38 Liivarpuulitti kan gurguredha. Kunis Pirimeer Liigii Ingilaandiin sadarkaa 18ffaa irratti akka taa'u taasiseera jedha qorannoon barruun tiraansfar maarkeetti baase. Taphataan duraanii Cheelsiidhaa Chaarlii Mosaandoon umrii xiqqaa 28 kubbaa miilaa taphachuu akka dhaabe beeksise. Akkaadaamii Cheelsii keessatti kan guddate Chaarles Mosaandoon yeroo umriin isaa 15 guutuu garee jalqabaaf taphachuu eegalee ture. Mosaandoon sababa miidhama cimaa isa mudatee barachuu dadhabee fi jiruu kubbaa miilatti nagaa dhaammate. Ilma taphataa duraanii Zaambiyaadhaa Chaarles Mosaandoo kan lammummaa biyyoota dhaloota Beeljeemis qaba. Taphoota 7 garee jalqabaa Cheelsiif erga taphatee bara 2018 ergisaadhaan gara kilaba Viisaatti imalee ture. Achittis miidhama jabaa kubbaa miilaa isaarraa daangiseera. Chaarles Mosaandoon sababuma kanaaf kubbaa miilaa taphachuu akka dhaabe ifoomseera. Garee biyyaalessa Beeljeem umrii 15 hanga 21 gadiitiif kan taphate Mosaandoon erga fayyee booda bara 2018 ergisaadhaan Seeltikiif mallatteessee ture. Boodarra gara Cheelsii deebi'uus gahumsa irraa barbaadamu hin mul'ifne. Hanga bara 2028 kilaboota garagaraaf kan taphate dargaggeessi gana 28 kun miidhamni qaamaa isaa keessaa waan hin bahiniif guutummaatti kubbaa miilaatiin gargar ba'uu ifoomse. Bara 2017 Cheelsiidhaaf goolii jalqabaa isaa Nottingham Forest irratti galchee ture. Haalli qilleensa London ho'aa ta'uun dorgomtoota teenisa dirree Wimbledon irratti dhiibbaa uumeera jedhame. Dorgommiin teenisa dirree Wimbledon marsaa 138ffaa magaalaa Londonitti dorgomuu eegaleera. Haalli qilleensaa magaalittii ho'aa ta'uun dorgomtootaaf qormaata ta'aa jira jedha gabaasni BBC Ispoortii baase. Qopheessitoonni dorgommichaa badhaasa maallaqa paawundii miiliyoona 53 ol yoo qopheessan koorniyaa lamaaninuu garee fi qeenxedhaan morkiin taasifama xiyyeeffannoo argateera. Dorgommichi kaleessa yoo eegalu haalli qilleensaa ho'aa dorgommichaa waggoota 24 booda isa olaanaa ta'uudhaan galmaa'e. Sababuma kanaan dorgomtoonni haalota garaagaraa ho'a kana dandamachuudhaaf mala itti fayyadamaa jiru jedhameera. Dorgommiin teenisa dirreedhaaf Wimbledon kun guyyoota 13f itti fufee dorgomama.
irraa hirmaachaa kan turan yoo ta'u carraan bara dhufu liigii Itoophiyaa tokkoffaatti guddachuuf qaban dorgommii kanaan adda ba'a. Waancaa kilaboota addunyaatiin Al-Hilal Manchester City Fluminense Inter Milan injifachuun walakkaa waltajjii keessaa baasani. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola haala gaariin taphannee homtuu nurraa hin hafne jechuun taphicha ibsani. Misbaawuddin Shifa. Milinkovic-Savic, what a save, it's in! There's no offside flag! Warra liigii Saudi Arabiyaa hin beeknee fi achitti hin taphanneetu sadarkaa kubbaa miilaa biyyattii xiqqeessu barbaada. Liigichi garuu akka addunyaatti sadarkaa amma shanaffaa keessa jira jechuun Cristiano Ronaldo ni morma. Kaleessa waancaa kilaboota addunyaa irratti injifannoon Al-Hilal kilaba England Manchester City irratti gonfatee yaada Ronaldo jabeessa. Manchester City qofatu waltajjichaan taphoota ramaddii hunda injifate. Al-Hilal lama qixa bahee tokko qofa injifachuun Real Madridin caallamee lammaffaan marsaa mo'atanii darbuuf ga'e. Real Madrid wajjin qabxii qoddachuun dorgommii isaa kan eegale Al-Hilal kaleessa Manchester City injifachuun nuusa xumuraaf darbe. Gareen Pep Guardiola Manchester City dhibbantaa 69 kubbaa to'achuun olaantummaa fudhate. Sitiin yaalii goolii 30 yoo argatu Al-Hilal 17 gara goolitti yaale. Gama kubbaa kallattii eeggate yaaluunis Manchester Cityin kubbaawwan 14 yoo yaalu Al-Hilal yeroo 6 qofaa kallattii eeggate. Citizen gama hundumaan olaantummaa fudhatus kubbaa ofirraa ittisuu irratti taphattoonni Al-Hilal fooyyee qabu. Taphichaan Manchester Cityin goolii Silva galcheen 1-0 dursaa boqonnaaf bahe. Taphabarii kanatti taphatame kun bashannaan siisaa fi yaalii goolii baay'achuun hawwattummaas dabala. Simone Inzaagiin kan leenjoo Al-Hilal taphattoota kubbaa miilaa Awurooppaan muuxannoo gabbifatan goolii eegaa Yaasiin Boonoo ittisa irratti Khalidou Koulibaly, Ruben fi Joao Cancelo, jidduu irratti Malcolm fi Sergi Milinkovic-Savic, sarara fuulduraa irrattis Marcus Leonardo fa'aa of keessa qaba. Boqonnaa deebii taphichi eegalee daqiiqaa tokko hin caalle keessatti Al-Hilal goolii Marcus Leonardo galcheen qixxaate. Daqiiqaa 52 irratti Malcolm goolii ittiin dursan galchuun morkii cimsate. Shaampiyooniin dorgommichaa Manchester City morkii cimsachuun goolii Erling Haaland galcheen qixxaachuun morkitti deebi'e. Haaland waltajjichaan goolii sadaffaa galchuusaati. Morkii Manchester City fi Al-Hilal daqiiqaa idilee 90 keessatti goolii 2-2 goolabame. Kan injifatu adda baasuuf daqiiqaa 30 dabalame. Khalidou Koulibaly Al-Hilaliif goolii dursummaa qabachiiftu yoo galchuun Phil Foden goolii qixxeessituu Manchester Cityf galchuun falmichi 3-3 itti fufe. Marcos Ronaldoon ofiif goolii lammaffaa fi injifannoo kilaba isaa mirkaneessitee galchuun kilabiin Saudi Arabiyaa Al-Hilal goolii 4-3 Manchester City injifachuun walakkaa xumuraaf darbe. Goolii eegaan Al-Hilal Yaasiin Boonoo yaalii goolii 10 taphattoota Manchester City jalaa qooluun injifannoo gareessaaf gumaache. Leenjisaan Al-Hilal Simone Inzaagii garee cimaa kan akka Manchester City akka gaara dhiibuutti ulfaatu injifachuuf gahumsa addaa barbaachisaadha. Taphattoonni kiyyaa kanuma raawwatan jechuun taphattoota isaanii jaju. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola hojii nurraa hafee hin jiru. Haala gaariin taphannee jirra. Kan injifate Al-Hilaliif ragaa bahuun yaada isaanii xumuran. But look at the space that's opened up here for Hercules! galcheen qixxaate. Daqiiqaa 52 irratti Malcolm goolii ittiin dursan galchuun morkii cimsate. Shaampiyooniin dorgommichaa Manchester City morkii cimsachuun goolii Erling Haaland galcheen qixxaachuun morkitti deebi'e. Haaland waltajjichaan goolii sadaffaa galchuusaati. Morkii Manchester City fi Al-Hilal daqiiqaa idilee 90 keessatti goolii 2-2 goolabame. Kan injifatu adda baasuuf daqiiqaa 30 dabalame. Khalidou Koulibaly Al-Hilaliif goolii dursummaa qabachiiftu yoo galchuun Phil Foden goolii qixxeessituu Manchester Cityf galchuun falmichi 3-3 itti fufe. Marcos Ronaldoon ofiif goolii lammaffaa fi injifannoo kilaba isaa mirkaneessitee galchuun kilabiin Saudi Arabiyaa Al-Hilal goolii 4-3 Manchester City injifachuun walakkaa xumuraaf darbe. Goolii eegaan Al-Hilal Yaasiin Boonoo yaalii goolii 10 taphattoota Manchester City jalaa qooluun injifannoo gareessaaf gumaache. Leenjisaan Al-Hilal Simone Inzaagii garee cimaa kan akka Manchester City akka gaara dhiibuutti ulfaatu injifachuuf gahumsa addaa barbaachisaadha. Taphattoonni kiyyaa kanuma raawwatan jechuun taphattoota isaanii jaju. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola hojii nurraa hafee hin jiru. Haala gaariin taphannee jirra. Kan injifate Al-Hilaliif ragaa bahuun yaada isaanii xumuran.
But look at the space that's opened up here for Hercules! Kaleessuma kilabiin Itilii Inter Milaan kilaba Biraazil Fulminaazeedhaan waltajjichaan goolii sadaffaa galchuusaati. Morkii Manchester City fi Al Hilal daqiiqaa idilee 90 keessatti goolii 2-2 goolabame. Kan injifatu adda baasuuf daqiiqaa 30 dabalame. Kaalidoo Kulibaalii Al Hilaliif goolii dursummaa qabachiiftu yoo galchuun Filfoodan goolii qixxeessituu Manchester Cityf galchuun falmichi 3-3 itti fufe. Marcos Ronaldoon ofiif goolii lammaffaa fi injifannoo kilaba isaa mirkaneessitee galchuun kilabiin Saudi Arabia Al Hilal goolii 4-3 Manchester City injifachuun walakkaa xumuraaf darbe. Goolii eegaan Al Hilal Yaasiin Boonoo yaalii goolii 10 taphattoota Manchester City jalaa qooluun injifannoo gareessaaf gumaache. Leenjisaan Al Hilal Simone Inzaghi garee cimaa kan akka Manchester City akka gaara dhiibuutti ulfaatu injifachuuf gahumsa addaa barbaachisaadha. Taphattoonni kiyyaa kanuma raawwatan jechuun taphattoota isaanii jaju. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola hojii nurraa hafeen jiru. Haala gaariin taphannee jirra. Kan injifate Al Hilaliif ragaa ba'uun yaada isaanii xumuran. But look at the space that's opened up here for Hercules! Kaleessuma kilabiin Itilii Inter Milaan kilaba Biraazil Fulminaazeedhaan goolii 2-0 injifatamuun gaggeeffame. Taphataan buleeyyii Thiago Silva Fulminaazeen waltajjichaan seenaan yaadatamuuf akka barbaadu galamuu dorgommichaan dura dubbatee ture. Kaleessa Fulminaat goolii 2-2 goolabame. Kan injifatu adda baasuuf daqiiqaa 30 dabalame. Kaalidoo Kulibaalii Al Hilaliif goolii dursummaa qabachiiftu yoo galchuun Filfoodan goolii qixxeessituu Manchester Cityf galchuun falmichi 3-3 itti fufe. Marcos Ronaldoon ofiif goolii lammaffaa fi injifannoo kilaba isaa mirkaneessitee galchuun kilabiin Saudi Arabia Al Hilal goolii 4-3 Manchester City injifachuun walakkaa xumuraaf darbe. Eegaan Al Hilal Yaasiin Boonoo yaalii goolii 10 taphattoota Manchester City jalaa qooluun injifannoo gareessaaf gumaache. Leenjisaan Al Hilal Simone Inzaghi garee cimaa kan akka Manchester City akka gaara dhiibuutti ulfaatu injifachuuf gahumsa addaa barbaachisaadha. Taphattoonni kiyyaa kanuma raawwatan jechuun taphattoota isaanii jaju. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola hojii nurraa hafeen jiru. Haala gaariin taphannee jirra. Kan injifate Al Hilaliif ragaa ba'uun yaada isaanii xumuran. But look at the space that's opened up here for Hercules! Kaleessuma kilabiin Itilii Inter Milaan kilaba Biraazil Fulminaazeedhaan goolii 2-0 injifatamuun gaggeeffame. Taphataan buleeyyii Thiago Silva Fulminaazeen waltajjichaan seenaan yaadatamuuf akka barbaadu galamuu dorgommichaan dura dubbatee ture. Kaleessa Fulminaazeen goolii lammii Arjentiinaa Jermeen Kaanoo taphicha eegalee daqiiqaa 3 irratti galcheen 1-0 dursaa boqonnaa bahe. Caalmaa taphaa kan qabu Inter Milaan qabxicha jijjiiruuf yaalii goolii taasisuu hin milkoofne. Sa'aan idilee xumuramee daqiiqaa dabalataa 3 irratti Hercules goolii lammaffaa injifannoo Fulminaazeen Manchester City injifachuun walakkaa xumuraaf darbe. Goolii eegaan Al Hilal Yaasiin Boonoo yaalii goolii